Wituudha ayyaana seenaadha qabadhaa dafaa. Baga jiraattan ilmaan Oromoo hundinuu xiqqaa fi guddaan sirba isinirra kaa'uu hin dandeenye. Ittinaafis lafa jiru tokkoon irra kaa'uu barbaada kan Hacaaluu Hundeessaa. Yookiis garaan koo keessi madaadha kan jiru hedduudhaa jira sirbii gaa barbareedaanii. Liada invite share godha ijoolleen Oromoodha. Ijoolleen hinaaffaa hin qabne. Ijoolleen gandummaa hin qabne. Ijoolleen nama jala hin deemne. Ijoolleen dhugaa jala deemtu. Ijoolleen haqa deeggartu. Ijoolleen jaalala Oromummaatiif qabsoo Oromummaa gaggeessitan. Invite share godha. Kaan silaa'uu bobbaa rabbiiti nama jala deema. Khasilaa'uu ergamtu namaati namaatu ergata. Khasilaa'uu ilma gandaati gandaaf qabsaawa. Ka Oromoodhaaf qabsaa'u hundi immoo dhiyaadha. Invite share godha breaking news harkaa qabna jechuudha. Dhiyaadha. Sirba bareedaa tokkoon isinirra kaa'uu barbaade. Ayo dandami. Buku fatan ille kasit. Koronan warra koronan kijiba jauh tu dhufe zamana kana. Koronan dugada. Namoota lubbuu hedduu ajjeesaa jira biyya keenyattis. Namoonni hedduun qabamaa jira Itoophiyaa keessattis sadarkaan inni koronaan irra jiru yaachisaadha. Qabsoodhaaf gaafa koronaan hin jirre ni qabsoodha jennee biyya dhufne koronaan dhufee jennee ammas biyyarraa baqachuu beektaati. Uummata keenya ceesisnaa jennee dhufne hinaafnee uummata keenya hongeessuun hin taatu. Uummata keenya ceesisna jennee dhufne Laki dhukkubni dhufee mana itti galuun hin taatu jechuudha. Goggoo feesisaa jechuudha. Uummata fi kana keessa deemanii barsiisuu feesisaa jechuudha. Uummata fi kana keessa deemanii gargaaru feesisaa jechuudha. Uummata fiitii wajjin hojjechuudha feesisaa jechuudha. Uummata fiitii wajjin dalaguudha feesisaa jechuudha. Kanaafuu gaa koronaan rabbiitu jira yaa'u bakka deemne hundatti funyaanirra kaayyachaa ayyaana. Waan dalaynu hunda keessatti kadhama eegu rabbi if eeggannaa ni goona. Tachi alaa yoo dhufte immoo za'aan geenyaan kullu nafsi lubbuun hundinuu du'a dadhabtuu maqaa taateef sanitti amannanu lubbuun hundi du'a dadhabtuudhaa jennee amannaa jechuudha. Maqaa lubbuun hundi du'a ni dadhabti jennee amannuuf yoo duutiin nu dhufte sheenaan qabdu jechuudha. Qabsoorra jiru kanattis yoo duutii dhufte sheenaan qabdu jechuudha. Inuma jechuudha xiqqollee taatu sheenaan qabnu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya ka islaamaa kan addunyaarra jirtan hundinuu obboleeyyan kiyya ka Oromoodhaa kan kiristaanaa fi waaqeffataa hundi keessanuu salaamanni kiyya ka Oromoo irraa buqqe akkuma yeroo biraatti bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu. Ilmaan Oromoodhaa kan jaalala Oromummaatiif qabsooytan kan jifannoo Oromootiif qabsooytan kan nama aangeessuudhaaf hin qabsooyne kan nama mootoomsuudhaaf hin qabsooyne kan gandaaf jecha hin qabsooyne Oromummaa dhugaasaniif fi haqaaf qabsooytan hundinuu dhiyaadhaa invite share godhaa kaanis nurratti haadha qabu haasa'u keenya ni eegallaa jechuudha. Breaking news adda addaa qabna. Jeneraal Kamaal Galchuurraa hin eegalaa jechuudha. Jeneraal Kamaal Galchuudhaa kaleessa haasa'u dinqisiisaadha godhe. Haga nuti Jeneraal Kamaal Galchuudhaa jaalallu Oromoon bahaa dhihaa kaabaa kibbatti beeytanii jecha. Hagas Jeneraal Kamaal Galchuutiif sagalee ta'aa turre. Oromoon bahaa dhihaa hundi ni beeytanii jecha. Haga haqa Jeneraal Kamaal Galchuudhaa Oromoo hubachiisuu irratti nuti laffa'aa turre. Oromoon hundinuu ni beeytanii jecha. Haqa Jeneraal Kamaal Galchuudhaa haqa Jeneraal Haayiluu Gonfaadhaa haqa Jeneraal Abbaba Garasuudhaa haqa jara kanaa hunda
keessatti isaanirra ga'e. Miidhama qabsoo irratti isaanirra ga'e. Arrabama qabsoo irratti isaanirra ga'e. Ajjecha yaa'ilii ajjecha isaanirra ga'e. Yakkoota garagaraa kan qabsoo keessatti isaanirra ga'e. Qabsaa'ota isaan qabsootti dabalanii maqaa aarsummaatiin, maqaa gandaatiin, maqaa wantaatiin isaan jalaa hidhamaa ajjeefamaa turanii fi akkaataa itti jeneraal Abbaba Garasuu mana hidhaa keessatti jabuu irra oofaa turte shaneen miidiyaa kana gubbarratti Oromoodhaaf saaxilaa turuu fi beeksisaa turuun keenya beekamaadha. Jeneraal Kamaal wanni jaalannuuf gadda isaa maqataaneef miti. Jeneraal Kamaal wanni jaalachaa turre maqanni nama haqa qabu taateef, maqanni nama dhugaarra du'u taateef, maqanni dhugaarraa nama hin deebine taateef, maqanni gandammaa hin qabneef, maqanni injifannoo dhugaatiif qabsoo Oromootiif wayyaanee keessaa wareegama kafalee osoo badhaadhee jiraachuu danda'u, osoo fooqii ijaarrachuu danda'anii jeneraalonni sadeen keenya kun waraaneef jala tarrisanii jeneraal Kamaal galchu, jeneraal Hayilu Goffa kan gaafa koloneela ture kaarra jeneraal Abbaba Garasuu wal qabuudhaan Eertiraa akkaataa isaan itti dhaqanii qabsoo Oromoo kana furgaasuudhaaf itti dhaqanii warri qabsaa'uu feenee qabsaa'aa nyaatu, warri qabsaa'uu feenee qabsaa'aa ajjeesu, warri qabsaa'uu feenee waboo gurguratu, warri qabsaa'uuf injifachuun barbaanne qabsoo Oromoo dhalaa bisheessu akkatti isaan kana laamsheessaa ajjeesaa hidhaa turan qabsaa'ota isaanii hojii deeman roorrisaatti turan uummata Oromootiif saaxilaa ture. Arrallee jeneraal Kamaal galchuudhaa itti boonnaa jechuudha. Ilaarraa saalfii jeneraal Kamaal galchuudhaa qabaanne beekne. Dubbachaa ture jeneraal Kamaal galchuu gurbaa ilma siraa carraqee kana jalaa taa'e jenneeni. Dubbachaa ture jeneraal Kamaal galchuutiin ilma mootii Girrisaa kana jalaa dhaabbadhuu jennee isigaa jechuu deema. Shanee jalaa dhaabbadhuu jeneraal Kamaal jennaatii dubbachaa turre. Itti dhaabbachaa turre. Akkatti isa jibban maqaa beenuuf. Akkatti qabsoo isaa balleessuu deeman maqaa beenuuf. Akkatti isa hongeessuu fi irratti taphachuu deeman maqaa beenuuf kadhachaa turre jeneraal Kamaal amma dura jechuudha. Dhaadaa turre. Isaa kadhaadamuuf dhaadaa turre. Isaatu haqa qabaaf haqa isaa galchaafi turre. Haqa kana galchuutti Oromummaa irra dhaabbanneeti. Haqa irra dhaabbanneeti. Gantummaa fi miti. Girrisaan sammuu qabu. Girrisaan gaarii gaadha. Girrisaan reefka deemu. Girrisaan hin yaadu. Girrisaan ergamtuudha. Girrisaan baandaadha. Girrisaan namatti amana. Girrisaan yaadatti namana. Girrisaan oduu jala dha'a. Girrisaan waa dambaafatu. Girrisaan obsan qabu. Girrisaan ni dhiyaafa. Girrisaan haqan dubbatu. Girrisaan ni kijiba. Girrisaan gandummaa qaba. Girrisaan tokkummatti namanu. Tokkummatti namana jee kijiba. Girrisaan injifannoo Oromoodha. Yoo namni isaan barbaade qabsoora aangorra ta'e milkooytisa. Girrisaan qeerroodhaa miti. Girrisaan Oromoo fi amala Oromoon qabu. Oromoon ni ta'u amala Amaaraa qaba, amala Nafxanyaa qaba, amala Wayyaanee qaba, amala Baaddaa qaba jechuudha. Mootiin Girrisaadhaa kanaan deemaa jechuudha. Arra Girrisaan jeneraal Kamaalitti eege edaa irra duulaa turte jechuudha. Edaa jeneraal Kamaal yoo kijibe qofa Oromoo ta'a. Hai Girrisaan irratti nama kijibeetu Oromoodha. Nama jala deemeetu sabboodha. Nama isaa bara ajaa'ibaan nu qabate yaa Rabbi kiyya maal ummatuma akkamii hojii rakkachaa jirrasa. Girrisaan yoo niifi juwaarii tapha
OBN sirri taabota garagara warra yaada isaanii bilisaan dhiyeeffachuu barbaadu sagalee isaanii akka itti barbaadanii karraa murre dhiyeessuu jechuudha. OMN bara osoo sammuu qabaatee nuusni dhiyeessa haayiluu addunyaa dhiyeessa obbo Taayyee irra deddeebi'ee dhiyeessa aggaa'ota mootummaa kanaaf dhaabota biraa hundanii dhiyeessa. OMN hin jiru Jowaar Miidiyaa Neetwork GMN jira malee OMN kute. Reezistaansii keessa namni qabsoo godhe biyya bulchuu keessatti milkaa'u. Dhumate OMN qabsoo godhe bulchiinsa keessatti qabsoo san keessaa ba'ee waan jiraa dhugarra deemuu hin danda'u loogiidhaan deemaa jechuudha. Sagalee Jawaarii fi ija Jawaari waan fadhii Jawaar dalaga. Jawaarillee jechuun fadhuun aan dhugumatti hin dubbadha. Ilma siraa caraqeetiin jechuu barbaadan. Dhugumatti ilma qaallichaatiin jechuu barbaadan. Katuqamee tuqatuun jechuu barbaadan. Ani beeytanii biyya katuqamee tuqatu. Hiikkadhaadha katuqamee tuqamu. Kanaas qabadhaa koot godhaa haaya booda baasna lakka guyyaan zaa kudha takkaa fi daqiiqaa 50 irra geenyu wanni baasnu hedduutu jira jechuudha. Inni ni beekama katuqamee tuqamu. Katuqamee tuqatu hogguu jennaan inni ni beekama waan taate. Ni beekanni isaaf taamu jirra jechuudha. Fidaa mootii girrisaadha. Ilma qaallichaa fidaa. Ilma siraa caraqeedhaa fidaa jechuudha. Ni beekamanni katuqatee tuqatu gujenne katuqamee tuqatu hogguu jennaan waan jechuun jirru isaaf ni gala ni beekanni. Zaa kudha takka irratti uummata Oromootiif ammas bilisa goonaa jechuudha. Akkuma dur waan saaxillutti saaxilla. Kanaaf OMN sagalee obbo Jeneraal Kamaal Galchuurraa mure san Jeneraal Kamaal Galchuudhaa karee OBN irra dhoose. Haydeen gadda goota keenya jettaniini. Hayyuu keenya jettaniini. Beekaa keenya jettaniini. Hay beekaan keessan nama keessamu. Beekaan keessan namuma waan isin feetan dubbatu. Sabboonaan namuma waan isin feetan dubbatu. Hayyuun keessan waduma waan isin feetan haasa'u. Hayyuun keessan namuma soba haasa'u. Namni dhugaa haasa'u isin bira sabboonaa miti. Kanaaf girrisaa. Wanni isin hin jennu isii tanaaf. Haqa namaa galchuun beekan. Excellent job jennaan nuti Jeneraal Kamaaliin. Kanaaf si jaalachaa turre jennaan. Abbaa fedhe ta'uu muumicha ministeeraa ta'uu Jeneraal Kamaal irraan deebu. Mootii girrisaa ta'uu Jeneraal Kamaal irraan deebu. Shanee ta'uu Jeneraal Kamaal irraan deebu. Jeneraal Kamaaliin kanaaf si jaalannaa jennaan nuti. Maqaa gandummaa fi naannummaarra osoo ta'e dhugaa dhaabbattee deemtuun kalee Jeneraal Kamaal waan nuti deeggaraa turre kanaaf deeggaraa turre Jeneraal Kamaal taban beeku waan akkanaa fi kanarratti. Akka ilma namaatti dogoggora tokko qabaachuu bal'anniinis. Dhugaarraan mondabu. Sossobdanii tumsa godhachuu barbaadan. Mootummaa ce'umsaa keessatti isinirraa harka cabse. Ilmaan Jeneraal Kamaaliif parsantii 25 kennitan barcumarra walloltan isinin jechaa turre dhufe. Shaneen 40 kaafaan urmiidha ammaan sana wanni ammaan nama balchiisu keessa qabsoo maqaa ol dura eegalleef kursillee waliin argachuu qabnaa nu kana jechuun maali nu qabsoo dura eegalle Abiyyii fi badhaadhii fi aangoo qabachuun qabu aangoon nu malti hin jiru wanni kana Oromoo keessa beeyma gad kolkolou ishee tanaaf isin deeggarree hornuti. Tanaaf isin dinnaarnuti. Tanaaf isin morminaarnuti. Tanaaf isin balaleeffannaa bartune. Tanaaf hadheeffannee. Mujjeeftaniituma Abiyyi dabartan malee Abiyyittiin dabartanii wal murruggoona malee wanni isin hin jennuuf bartana. Al-Sabaata jibal maknaataa yaa faranji. Taarabni. Al-Sabaata. Sabaataan takka Al-Sabaata jibal maknaataa yaa. Sabaataan hin taane. Naannee sun hin taatu jedhu. Ilma taatu. Sabaadhaan taane godhaa jirtanii jechuudha. Kanaaf isin tuffanna. Kanaaf biyya bulchuun taatan isin hin jenna. Kanaaf isin ga'umsa liidarshiippiin qabdan isin hin jenna.
Kanaaf walqixxummaa fiduudhaaf isin qophiidhaa miti sammuunis qaamaanis yaadaanis isin hin jenna. Kanaaf yaada mo'ataan qabdan isin hin jenna. Kanaaf hadheeffannee yaada keessan balaaleffannee yaada keessan dura dhaabbannaa jechuudha. Dhiira ta'u Jawaar Mohaammed as biree hangaasaa wajjin haasofne. Ilmaata haayiluu addunyaa jeesan irraa hin dhiisa. Haayiluu addunyaadhaa kabajamoo obbo haayiluu addunyaadhaa dabballee keenya kaa araddaati wajjin ijeen araddaa. Tayo jima, obo tayo jima Jawaar ate aso kanji bar. Obo tayo da tayo di obo Jawaar wal cina tu fundan da. Mal Jawaar mal kay sa jala. Tu kame tu kata war ini jual gumba tak kay sa juru. Nama ada nama tinte war. Nama Facebook kay sa ole ada nama oli chore television na go war gabi babate. Tayo jin obo tayo jin. Dia cunta doni sadar kasa di. Tayo sadar kasa di. No no no. No sadar kasa di. Antayet Obotayet kiyanelal. Badalina kada kiyanelal. Sadar kasati mit samunta obotayet ibi. Ejanno obotayeta akana nama duwada. Nama istinkam. Nama masistin kijib. Nama sindannan. Nama wahunda tosati dage sugod. Tachi birata batewana dabatanan siwa jinggon. Atwa simu. Nama hakayo jirate karsoro mo gaisati. Taye dandar. Nama haka meti dia tati dia malala. Nama haka akana be. Kayo kaba. Mulata kaba Oromo enyol jalata. Oromo aba mas enyol warega mejira. Ana orjin Jawaar Butaye orjimdi. Khotu na orjin. O enni khetirat. Gabi ati kopefadu. Khotu na orjinne. Ana bi ati khotu ti. Oe meniret nabi ati hasoli nagolu. Oe meni khetirat ati gadi ko pefadu. Fetu girma butamat. Fetu boleh sesadir jene butamat mati tabeta oe meni. Oe meni kemati tiber Oromo Comedy. Komat wan mati na wan ganda wan mati. Oe meni khetirat ati gadi ko pefadu. Fetu girma butamat afana maratin girma gutamai beta afan Oromo ejundando girma gutamaratin afana maratin gajane gutamarati afan Oromotin ana orjin kot waye jirama kanati bi chaum saganarati let us make it debate agonu kot dira that I'm ready invite nobody gabi atu baba tu dajane ti fetu girma kanne afana maratin afan Oromotin yoni nansin sarare nalan kot kanilan gabin ben achirade ade etur waslata ira nagarre etur general kamal arre jolle rabbu bas jolle waslata khale gota kayne chani turtan gabanu ti akasatu banno akasado isa turtan gabanu ti sagale isana tanu o emerre dare deesu or ka turtan gabanu ti dili isarra dem tu dubannu inni ka o emerre ti dage or ka turte gabanni angwa kabatu buusa etteti walla garratti hiriratti baasaa turte shane hiriratti baasisiisaa turte eeganni bu'ee booda tumsa godhachuudhaaf fiddee ooyinanni keessaa gaafa namarsan jettee nama 86 yakka ajjeefamuutii fi eegas booda kana raawwatte kijibaan jechuudha gaafa waan kana raawwatte isa achirra dheeffatte jechuudha achi booda isa kana gamtaa jettee waan atiin qopheessin waan general Kamal qopheesse yaadanni dhiyeesse marii inni shaneetiin Profeesar Mararaa wajjin godhe akka ta'etii gootee alatti maallaqatti goote yaa goofandii kiyya yaa abbaa doolaara kiyya yaa abbaa sassaabbataa maallaqaa yaa wali qabataa kiyya yaa ajibutataa kiyya yaa yaada saamaa yaa yaada hattu yaa maallaqa hattu maa goonaatu garee tana uume amma lammaanis nu wajji jira qayyibaas nu wajji jirti milkeessaa miidhagsaan nu wajji jira taakkalan nu wajji jira marreen nu wajji jira mitirqoon nu wajji jira jettee lakkoyte biyyaalaarra deemte miliyoona meeqaafi marree kiisha naqatte mana OMN samit dhoyte kuma 360,000 $360,000 sitti mana gurguratte mana ummata hatte qabeenya ummata hatte
Facebook arratti Mary jettee usuttee taa'u jirta jechuudha jibaan tabiraa ulfeessite. Ati kan maali? Arra Jeneraal Kamaal maaf akka dubbata? Joollee dura irrattis bartee ergaa tuba turtee maallaqa hara wayyaanee kana sichis ni qinyaati as bayinaan jechaan turre. Naasii jalaati deemti ta'unji. Aji butaa qiyya. Gaafa shan irratti waliin dullu numan beeynu. Kallattii fi kana maali waliinna akka Daani'eel Areeraa teekistii ta'e gabbaasetti gabbaasa. Ta'unji aji butaa qiyya. Dhiise kabar wal sattaraa takka takkaa jiraa bar si sattara jiraa waan takka takka. ለአስራ አንደኛው ከ50 ደቂቃ ዳፍታው ጅራር ዋን ተከተከ ደቂቃ ዛሁደ ጅራር ዋን ተከተከ ዋጉል እንጀቻቱ ረንበይቱ ዋጉል በረይሳቱ ረንበይቱ አኩመ ዳንኤል አረሪ መገባ ዘገደቲ ገባ ሳሊስ ዮፌ ደገዲባል ዳንኤል አረሪ ላይ ሲንረ ገባ ዝናሪ ሲኒስ ፌስቡክ ከጅባ በነተኒ ዳንኤል ይረ ገባ ስትሪት which is false ዳንኤል አረሪ ነው ከጅቡ ብጅ ስሪዳ ዋን ዱጋት ሲረቀባስ መቃ ፌካ ባበተኒ ዳንኤል ይረ ዋገባስ ተኒቹ አነ ቢራስ ከሰወጉቱ ዳያኒ ፌ ዋኒ አትሸኔ ረጀቻ ቱርቴ ዲ አካታ አቲ ከለቲ ሃያ ቱርቴ ሸኔረት ሸኔ በሌ ሱረት ወንዲ አትጋራ ቱርቴ አለኛ ጋ 11ኛው ሰዓት ይረሲ ካው ጅራ 11ኛው ሰዓት ከ50 ደቂቃ ረት ተናቡ ነምኒ ሂጂቤ ጇር ደገሬ ኦሮሞ akka sammuu girrisaatti akka sammuu gandaatti akka sammuu gandummaa yaaddutti namni hijibee yaada Jawaar jala jee sabboona namni sobee yaada Jawaar deeggare hayyuudha namni sobee yaada Jawaar jala deeme beekaadha namni hijibee yaada Jawaar jala deeme oromoodha namni dhugaa dubbatee yaada Jawaar dura dhaabbate immoo gantuu ta'a jechuudha. According to Girrisa akka Girrisaatti jechuudha. Kanaaf Jeneraal Kamaal irratti bobba'aa turtan jechuudha. Maal balleessa Jeneraal Kamaal? Haqa isinitti hime alla magantee iccitti walii galuu diddaniif nuyi mukeetii fi tun Jeneraal Kamaaliif malee bo yaaddantuu isaan jechuutu malee. Jeneraal Kamaal mooraalii kamiin arrabsitan isin? इसलिए जबर दांगा करसे एर्त्रा दके परशने मशेन सीधे दलगार और किते कमसोर और किते अजेसु मुदचिस्ते वो बिचम इस तरह तुम बिये गले आंगो तिखनिनार आंगो कवचू कबुयतरी शने भी ज्वार हिरीर रबासी साकुतन बकला गरबाती होती दुआ खमीन हेरग खमीन वरीगम जनरल कमाल खबले كبلتي يا هادي بوتا يا المكالكة يا المسراج هكذا يا خطو قمريتو قط حساب خمينات يا هوم التخية حساب خمين فيه وريقة مخمت كبلتيني وانت نقولو دنديس أسباس में डॉक्यूमेंट्री आती बियाला इत्तिबात सिंगापुर गवर्नमेंट ऑफ देम तो अकमिंग देम bring it out Nutini kabinai chunu birajira akati ati Singapore bate hakasi kabinai chu this is our breaking news ati akati biya alasan Singapore gabbate I got it nar ke gale jira akati ati Oromo tima turte saniniti hai lupu tumbar barfuru barabbi dabati ni duna barboru Hai, Rabbi dura dapat cuci, haka dia garu kabna murka buda warta tubuh kabna. Hai, nama kayaknya denne kijibu kabna, Oromo kijibu kabna, Oromo sowan kabna. Amalan naftanyati, amalan amarati. Hei kijibu Oromo haka ulit tinggi Oromo. Aku mah Jeneraal Kamaal basak gode rutin akan tubi. Per Jeneraal Kamaal kene, ansila Jeneraal Kamaal irra debe mata dum badakle. Oso korona gulle jirate adan dum badar debe. I'm proud. Kales matasa dunga chukiya. I'm proud. Arralle ona tati matan dunga derra dewe. Oso arke kale. Bar basak. Wade nui megan. Sawanti tu mali. Nuti mali bena. Information agam na. Isi Girrisa das warro human banne.
warra kan wajjibeen jirre tagamtaatumaa turtaniif warra nama jalatti hiriirtanii liqambar dabalee yoon godhan jettanii naggata import export shakkisoo fi real estate bulbulaa fi boole mikaa'elitti jechii fudhattaa'us haram si godha adaamatti dachii fudhattaa'us haram aleena makiinaa siin alaana qaayus import export warra fadii dhuunfaa irratti bilisummaa oromoodhaa herregu yaadgantuu hattu warra jijjiiramni anama eegaa biyya dhufe waan akka danda'e qabu ammaatti qabsaa'uu hin dhufeera waan qabsaa'uu dhufe qabsaa'uu bakka ejjannoo qaba murannoo qaba kutannoo qaba kanarratti yoo narratti shedhaa xiqqoota kan qabu that is what waan murteessee dhufe Dr. Abiyyi wajjin yoo Dr. Abiyyi illee fi isaa fi warri OPDO koodii pitee eegas badhaadhina ta'e kun dhabame an badhaadhina ta'eetiin itti fufsiisaa fadhu lammaan adeemu fadhu Abiyyi adeemu fadhu abbaan fadhe adeemu anaatu badhaadhina itti fufsiisaa ejjennoo jettuun hin biyya galeema ejjennoo abbaan fadhe yoo ta'e anaatti fufsiisa jettuun wadu haalaa ellama ibboota jechuun hin jiru qabsoo Oromoo irratti tadi duaan kanyine yaw jirra we don't care about the shenaan qaban I already decided murteessee deemu jira kutannoon qabatan irratti gufuu feetee namuudatu irraan dabra mutannoo harkadheen jira eegaan dhufe gufuu meeqa agarre keessa dabru jirra haqaaf ummata keenyaaf akka warri kun badhaadhinni yaanni badhaadhinaa namaa miti kaayoon badhaadhinaa mul'anni badhaadhinaa imaamanni badhaadhinaa Oromoo kaceessisu himoosisu konfiidensii dhibbarraa dhibbatitti qabaannee jiran wareegamuudhaaf if qopheessinee haa jira we don't care yaa warra yoo kijiba dubbatan nama faarsan yaa warra yoo soba dubbatan hayyuu namaan jedhu yaa warra yoo nama jala caan sabboonummaa namaa kan yaa warra yoonii fi gandummaa jala caan goota namaa kan arra jeneraal Kamaal gootummaa irraa fuudhuu beekanii jechuudha arra jeneraal Kamaal sabboonummaa irraa fuudhuu beekanii jechuudha arra jeneraal Kamaal hayyummaa irraa fuudhuu beekanii jechuudha arra jeneraal Kamaal beekummaa irraa fuudhuu beekanii jechuudha maaliif maqaanni hattummaa Jawaar Mohaammed saaxilee Jawaar Mohaammed nuti beeknaa jeneraal Kamaaliitu bar waan kana gamtaa kana yaadee abaa'oo dubbisee jara sadeen dubbisee akka nama tokkotti kortumee yaadarra kannadhu dubbii tana harkaa qabnaa jeeti isatti fideeban maal godhe haji butaan maallaqaas ni buta dhalaas ni buta yaadaas ni butaa beetaan ni qonna ay haji butaa ati anumaa sirratti arge attummaati deemtu leema aac barbaarii yaa tuqamee tuqataa yaa tuqamee tuqataa anumaa sirratti arge waan ati deemtu